nyaata namni maalitu waliin nyaata dhugaa ka bofa asgara galeeti diinaa waliin na nyaataasa ansiifuu jecha namittiin sheeyxantittiin tun akka waan dhiirummaa keenarraa fuutee ati dhiiraa mitittee siifuu jecha na gilliitti kanamni gamaa gamanaan naa bilbilanii ilaal yaa abdii gowwaa caaltuu jedhamu tana waliin hin dhaabatiniiti isiin boruu hajjiif deebitee salaatti irraa dhaabadhu soonaan jedhani obboleettiitii yaalakki karatti hin gatu caaltuuti jedhee mallaqa kiyya itti gajjissee garanaan fira bitee fi garanaan fira bitee fi garanaan diina bitadhee garanaan diina siifuu jecha bitadhaa as gara galtee narra maalin balleessime amanatti waan balleessinatti mika kalee maal hojjette maalin hojjette la ma namni qonaan dhosini natti eegana gaafadhutti kalee maal hojjette caaltu ati maalin hojjette abdallaa biraa maal goota abdallaa biraa maal lummas biraa goota abdallaan maal biraa goota nawaame firri kiyya cimaan sun nam tola oolaan guddaan nama hundaa tola oolu sun tamam sheeyxaantichi guddichi dajjaaltichi sun sibiraa maal godha osoo an jiru hajjii hidhaa irraa baasuudhaaf ana asuma gattanii ka waliin hiisiste asuma gattanii an sababa kan kee diinummaa bitadha as gara galteeti jaarsummaa abdalla kennatta wallaahi haa eegisitti meebiyaa wata kanatti wanni tana si waamee tanuma si gaafachuuf dhagaye bara kennitti amma booda wanni aniifate walii qabna obbolummaan hin jirtu dhagaye abdii dhagaye viidiyoo laaltee meen viidiyoo laaltee dubbattaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraatan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensa maal fakkaata isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufuuf deema kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kan akka jaalatan abdii guddaa qaba kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko aareera hagana aareera jedhee isinitti himu ana qofa osoo hin taane isinis akka aartan dhibbatti amanachaa kabajamtoota hordoftoota keenya caaltuun diina kiyyaa wajjin isii viidiyoo waraabdeertu arge viidiyoo sanillee hin xumurre dhugaa dubbachuudhaaf beeksisa viidiyoo sanii argee yennaan telefoona kiyyaa si'eessatti darbe baay'ee mufadhe kabajamtoota hordoftoota keenya amma caaltuu bilbilee koottumee jedheera sababummaan isiin hajjii inni hajjii abdallaan hajjii baasuuf jaarsummaa caaltuudhaan as kennadhu jedhu yoom tola akka ooleef caaltuun tun yeroo hundallee yeroo hajjiin illee badii guddaa isii irratti dalagaa ture waan an jedhuun kana guutuu baastee hicciitii itti maa turte amma ammoo erganuu sadarkaa kana geenne booda diina keenya jala fiigaa jirti caaltu dhugaa dubbachuudhaaf namni silaa guyyaa goraa morkaa dhiiraa wajji yoo dhaabatte boolla seenti malee of duuban deebitu jechaadha namni ammoo boolla namas kaayu boolla nama kaayee ka'ee biyyee nama haree nama dhiitu nama akka caaltuu tana kun kammoo akka abdallaa kana jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf gurbaa diina kiyya abdallaani beektan jechaadha waan inni asiin dura narra hojjetaa ture argitanii jirtanii anuu akka qaldiitti ofirraa hin beekne kabajamtoota hordoftoota keenya amma ammoo caaltuun isaa wajjin viidiyoo jara lamaanii yoo argu dhugaa dubbachuudhaaf na'uma nasuu kaneesse kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuuf hin xumure viidiyoo sanillee amma kaameraa kiyya kaadhee caaltuu itti bilbilee dhufaa jira naan jette yeroo isiin dhufte kaameraa kiyya dhoffadhee asuma taa'ee sababummaan obbolummaan tiyyaaf ta'isiitu dhugaa dubbachuuf adda cittee jirti. Isin illee haa dhuftu isin fuuldura itti hima kaameraa kiyya kaadhee jedha kana hanga dhuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha baay'ee aaree jira kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf rabbi na haatissu harka kiyyallee rabbi na haatissu isiniin jedha kana hanga dhuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha. مالي آدم بدي عبدي ما أنا برتي تسا لا يا آدم نما كنت وانت سنة لا نما إسين صدات دجرا جرا شو وربا دبيتا إسين صدات دجرا مالي لا نمني نما صدات شو مرجع قوامي نمني واحد ده نما صدات أنا من لبوا فيتي أنا ما لبوا متيا بسين صدات دي وين بنين ستاني مرة كانوا صدات وين بنين ستاني ما بنين سبّي بر bineensa beekanii bar sodaatanii eeboo qabatanii cuubee qabatanii bineensa itti ofirraa dhoogitan ka si fakkaatee si nyaatu hoo bineensa lama waan ati nagoote moo caaltu maaliin sa godhe la imanatti hin dubbatin caaltu amma dhageeffadhu xiyyaaftan ta'e adda cittee na loluuf moo yookaan no maa wanni si loluuf maali jedhe ani obboleessa keetimu
jaarsa keetii obboleessa kiyyaati. La akkasina. Ana obboleessa kiyyaati si laala. Tufiirra jedhu. Lees tufiirra jedhu. No caaltuu dhagna. Ana obboleessa kiyyaati si laala sin jedha. Ishi dubbitan amma tufiirra jedhu. Irra hin jedhu. No obboleessa kiyyaatti himre. Tufiirra jedhu. Irra hin jedhu. Obboleeyyan hin dhabne obboleeyyan maliyaana qaba. Addunyaa. Anis malaana qaba garuu obbolootummaa koo biratti. Amma obboleeyyan la dhagaye. Anummaanu gowwummaa kiyya. Si galaami horummaa kiyya. Jazbummaa kiyyaaf. Amma dhugummaan aartee jirta ammoo yoo aaree nama. Naarree maa wanni aaruuf. Maa nama. Aaree rasi fakkaata sa. Nama aaree jiru fakkaata. Nama aaree dubbatu fakkaata. Gowwummaa kiyyaaf horummaa kiyyaaf caaltuu obboleettii kiyya. Caaltuun obboleettii kiyya. Yoo kun irraa dhaabadhu. Tana gowwitti isiyyuu jaargatee jennaan jaarsini. Kopheedhaan irra deema. Isiin obboleettii tee wayituu miti jaalatteeti namni miila isii jalatti hidhe wayituun jiruuti. Abdii irraa dhaabadhu guddaan naan jedha xiqqaan naan jedha obboleettii tiyya jedhaa si faana deema. Akka ati diina kiyya taate eessa si beeka. Eeshi maaltu si aarsamee abdii maaliin si godhe menne kana nagoota jedhe ka. Natti hin dubbate caaltu. Kana nagoota jedhe ka ka. Zimma jettee aartaare. No zimmi jedhame. Maal isa? Maaltu si aarsadee? La maali jedhe ati maali? Maaltu si aarsan siin? Tamaam dura osoo aariin dura maal narraa qabdamee naan jetti. No waa. Akka maal narraa qabda? Ishi tamaam. Anas si waamimi? Waan takkatti qofa si gaafachuuf. Na gaafadhu. Maas si balleesse. Omanatti hin balleesse. No dhageeffadhu amma miila kan kee jalatti si jigee ifum si gaafadha waan si balleesse miti. Waan tokko iyyuu natti hin balleesse leesh. Maa aartamee tarra? Maaltu si aarsa abdii dhugaan? Waan hin balleesse hin jira natti mi kaashee waan hin balleesse. Abdiin hin aara. Abdiin hin aara. Gowwaan hin aara. Gowwaan hin aara jedhe. Maal taate abdii irra? Laa wanni miina dhiisi. Jiraachuu barbaada. Kunooti. Amma maraatti yoo naan jetta malee wanni biraa wanni isin hafe hin jiru. Maal taate siin jedhe abdii? Kichaatu maal taasisa? Ati maal taate? Waa si gaafachuuf si waamee jiru? Na gaafadhu. Na gaafadhu. Kunooti manni. Maana waamte maaf hin deemu? Kunooti si jalaa banee jira. Maana waamte maaf hin deemu? Na gaafadhu. Dhagaye wanni si waameefi amma inumaayyuu si argee jennaan. Ani daa'ima kiyyaa ta'ee fiigaa dhufame. Daa'ima sitti kennan jee fiigaa dhufan. Anatu silaa daa'ima kan kee namarraa hajjii irraa fuudhee harka keetii si kenna. Abdii maal taate? Maal taate abdii? Waan yoo nan balleessa jiraadhe natti mika. Rabbi isaa balleessachaa jaartii namaatii wanni si. An jaartii namaa iyyuu mitiiti. Tama wanni afaan kiyya irraa abadduu wannaan jedhan. Tama maal taate shabbi? Maanta namni maalitu waliin nyaataa dhugaa akka boofaa as gara galeetti diinaa waliin na nyaattaasa. Ansiifuu jecha namittiin sheexantittiin tun akka waan dhiirummaa keenarraa fuutee ati dhiiraa mitettee siifuu jecha na gilliitti. Kanamni gamaa gamanaan naa bilbilanii ilaal yaa abdii gowwaa. Caaltuu jedhamu tana waliin hin dhaabatiniiti isiin boruu hajjiif deebitee salaatti. Irraa dhaabadhu osoo naan jedhani obboleettiitii yaalakki karatti hin gatu caaltuuti jedhee mallaqa kiyya itti gajjissee gara naan fira bitee fi gara naan fira bitee fi gara naan diina bitadhee gara naan diina siifuu jecha bitadhaa as gara galtee narra sirrii. Maalin balleesse mee manatti mi? Waan balleesse natti mi kaa? Kalee maal hojjette? Maalin hojjette? Mee qonaan dhosini natti mi eegana gaafa dhutti? Kalee maal hojjette caaltu ati? Maalin hojjette? Abdallaa biraa maal goota? Abdallaa biraa maal lummas biraa godha Abdallaan? Maal biraa godha na waamee? Firri kiyya cimaan sun. Tola oolaan guddaan nama hundaa tola oolu sun tamaam sheexantichi guddichi dajjaaltichi sun si biraa maal godha? Osoo an jiru hajjii hidhaa irraa baasuudhaaf ana asuma gattanii ka waliin hiisiste asuma gattanii an sababa kan kee diinummaa bitadha as gara galteeti jaarsummaa Abdalla kennatta. Wallaahi. Eenyusitti mee beekaa? Wata kanatti. Wanni tana si waamee tanuma si gaafachuuf. Dhagaye bara kenniti amma booda wanni aniifatti walitti qabna obbolummaan hin jirtu. Dhagaye abdii. Dhagaye viidiyoo ilaaltee mee? Viidiyoo ilaaltee dubbataan. Imbawu. Maal? Eessan deemu? Viidiyoo dhumatti ilaaltee? Baatamu hin baatu. Imbawu siin jedhe. Viidiyoo dhumatti ilaaltee? Viidiyoo maal? Anu viidiyoo abbaa gadhiisan beeku viidiyoo argee jiran. Viidiyoo wanni haga dhumaa ilaaluun maali? An maraataadha. An maraataadha viidiyoo haga dhumaa wanni ilaaluuf. Ilaaluu qabdagaa. Maa wanni ilaaluuf? Gammachuuf Abdallaan ija ani viidiyoo Abdallaan keessa rulaala. Viidiyoo Abdallaan keessa rulaalaa jedhe akkana yoo nagaaltu ati. Maruma viidiyoo Abdallaan keessa. Viidiyoo argitee mee? Ani illee abbaa gadhiisan beeku viidiyoo. Ish dhageeffadhu kaa amma waasii maali? Abdallaan waasiidhaan
jaarsummaa waliin teettanii jaarsummaa isaa tole jettee Like Antoine hajji osoo naaniin mari'atin hajjii baastanii mere edana baasee si garsiisa akkas taate. Imbaasu ana jimbaasu amma dhumaatti ilaaltee taate. Amma dhumaa maal laalate? Eenyuun sobdam. La Abdalla baay'ee gembeeku Abdallaan illee ergamee dhufe hajji baasinaan jenna imbaasu jedhanii amma dhumaatti ilaaltee viidiyoo. Illaa lega dhuma maa wani. Kanas ilaalire viidiyoo oton dubbatiin dura oton naaniin dura inni laaltu viidiyoo. Maaluma si biraa godha Abdallaan maan sun jedhe. Ambee kabbaa erge anatti ergamee dhufe Abdallaan. Baastu malee naan jenna namni baasuun jedhe abadan hin baasuun jedhe. Motatiidhaan deemu bee akka ta'e beektamuun beeku. Mucaa kana akkamitti akka ofirraa kuchisiise waan inni na godhe waan inni na subaa ture beektamuun beekture. Nan beeka garuu mana godinaa kootti namaamnaan dafee dhaqe. Maaliif yookiin waa'ee daa'ima kiyyaatti maa jedheen malee waa'ee jinatti maa miti hajji baasannan abadan hin baasuun jedheenan malee nan baasan jenneen abdi dura hubadhuuti hubadhuuti haari akkanuma aartee mataaf hin dhukkubsiini hajji ani wanti hin baasuun jiru yoo illee hajjiin bahe si duuba wanti bahuun jiru. Waan ta'u wallaalaan waan sababa kan keetiif diina bitadhuuf wayitu hin jiruuti ati hajjii baastee dhabaatee ana bara hin baasin siin hin jenne baastus dhabaattus mirga keeti. Tamam. Ati sabboontu sunillee mucayyoo bobaa ofii jalaan baasne halkanii guyyaa ijoollee tana biyya bulchisiisti. Wanni isiin as bulchisiistu naa galu didee shira wayitiitu jira. Na hiisisuu barbaadda na hiisisaa kun otisi afoo jira. Kunoo manaa badaan jiruuti. Maal gooti siisis namee abdi. Maal beekaree? Maal beekaree caaltu? Ana akka obboleessa kootiitti si ilaala abdi. Obboleessa keetiitti naan jedhi ana mati yaaftantee dhumattee jirti. Wanti dhumatte tokko hin jiru. Mama, amma video maal laalee maal takkatti si aarsame maaltu si aarsa abdi. Amma dhageeffadhaan fedhe amma caaltu kalaas. Dhageeffadhaan bakka hin barbaadu. Dhageeffadhaan asiin durallee waan ta'e hin beekan sababa kan kee. An sababa kan kee ati hin beektu waan an ta'e anat beeka. Maal taate? Hajjii kanaan yeroo wal loltan. Tamam. Akkana jedhee yoo an si gorsee maalii as gara galteetumaan hicciitii ani ifate wajjin haasofte hajjiitti gaggara galchita. Ani gara galchu abdi. Maal taate abdi? Kasi arge takka jedhe. Ammallee Abdallaa kana na sobdee viidiyoo agadhu maalaali viidiyoo an viidiyoo onnummaan gaafuma Abdallaan safara kee ga'u safaruma kiyyaan ga'inii. Ani viidiyoon akka waraabame hin beekne kaleessa. Viidiyoon akka waraabame hin beekne abdi. Hajaa walitti hin qabnu. Ani illee hajaa walitti hin qabnu. Viidiyoon akka waraabame hin beeku. Viidiyoon akka gadhiis hin beeku. Ishi nama eega akkas ta'a. Eenyu akka gadhiis hin beeku. Eenyutu bilbilee si waame? Abdallaadha kan na waame. Eessa si waame? Mana godinyaa kootitti na waame gaa. Maasha Allah. Masha Allah. Maa dura dhaqaan jiru mana godinyaa koo. Dubartiin akka keetii addunyaa irratti hin dhalatin. Lees. Dhalattullee hin guddatin. Na arrabsaa jirtame. Laasi arrabsaa hin jiru. Dhalattullee hin dhalatin iyyuu dhalattullee hin guddatin. Na arrabsaa jirtasi. Kun arrabaa miti maali? Abdallammaan yeroo si bilbilu tokkoffaa maalumaaf telefoona saaka tokkoffaa takka lammaffaa bakka kanaatti kootti yoo inni siin jedhe nama nagaa kamee Abdallaa kan keetitti dhatta. Maal walitti qabdan? Maal kan keeti? Maal walitti qabdan? Maal kan keeti tolamaan si oolu eenyu ka tola oolu argitee jennaan Abdallaa gaarii san nama xuusanitti gurgursataa wanni dhadheef daa'ima kan keeyyuu namni si jalaa fuuse eenyu osoo isa bira jiraattee beektaate. Amma osoo daa'ima kan kee hajjiin bakka akkanaati geesse Abdallatu bakka akkanaa geesseera an siin jedheeti hin amantaa? Hin amanuun. An asiin durallee siin jedheera caaltuu ati fira keetiif diina keetii waliin beektu. An nama fira ofiitiif diina ofiitu waliin beenne waliin wanni marqamee diinummaa bitadhuuf hin jiru. An namoota asiin dura diina walitti taaneen guutuu sababa kan keetiif dhiifaan gaafadha. Ati amma booda maqaa keenan nahi. Abdii maaliin si godhe mee nama? Abdallammaan si bilbilee maalumaa bira dhatte. Diinni kiyya guddaan. Daa'ima kiyya argee fiigee dhaqan. Daa'ima kan kee nama hunda arga. Abdalla daa'ima kan kee arga. Amma Abdalla daa'ima osoo argee namasi osoo argee bar daa'ima kan ta'e namasi jala awwaalu malee Abdallaan fuudhee si wannaa jedha. Abdallaan nama akkasii. Tamam inni si bilbilee mi naa bilbiltee abdii anama maa sin jedha siin dura hajjiin si bilbileeti. Bakka wayiitti bakka kanaatitti kissiillee dhiisi waan jala deemartu namoota kanneen illee guutuyyuu dhiisiiti wajjin haasofna waan akkanaati bakka kanaatti kootu sin jedhe asiin dura hajjiin si beellamsiise mee beellamsiise na beellamsiise naan mari'attee jennaan dhiisiin jedhe moo hin jenne naan jette hajjiitu kajaarsa kan kee ka walloltanuyyuu naan mari'atte ka silaa naan mari'achuu hin qabne iyyuu shakkitee naan mari'attee silaa hadha ootana hajjii salaataa jirta naan mari'atte ka Abdallaa jaldeessaa san gurbaa mujirmichaa san
osoo natti hin bilbilin anummaan osoo natti hin bilbilin bakkuma takka dhaqin siin hin jenne. Iyyaadni yoo abdii. Osoo manatti hin bilbilin bakkuma kamuun dhaqin siin hin jenne. Naan jetta garuu mana godinyaa keessatti jennaan kalaas shira biraa yaadu jedhetan daa'ima yookiin argee waan tokko natti muufii fiigee dhaqe. Godanyaan teetan godanyaa eessaa fuutate? Takka jibaani sharshaaranii buna dhugaa si nyaataa yoo si biraa siin jedhaa yoo si duubaa si nyaataniiti si gurguratan malee godanyaa ture eessaa fuuteeti? Abdalla maal ta'e abdii maal taate nama narrabsiinga nama rabsaartame dhagaye caaltuu mee nagaa hangali gidee eessatti hin gala laa galli deebiti laa si akka taaree jiru kana hangala laa amma aareeraa mire booda sii bilbilaati amma dhugaa dubbachuuf hadha wata akkasii wajjin haasa'uu hin danda'u dhiifama wajjin maaliif an amma sillee arrabsuu danda'a dhiifama wajjin kana caala aadii na arrabsi waan tokko balleessee hin jiru abdii yoo viidiyoo amma dhumaatti argite in agarta. Anamma akkanatti illee narraa hin galuuti. Viidiyoo akka dhumaa laalettee mire. Hanga dhumaa laaliiti yoo natti aarte illee natti aare. Amma booda yaa keessi adda duullee hin danda'uuti. Caaltuu humnaa ol aareera dhiifama wajjin. Anamma dhiifama nan si gaafata. Naan raalee. Eshi. Maali namni akkana akkamiin namaa waliin jiraate? Kabajamtoota hordoftoota keenya dhiifama naa godhaa. Dhugaa rabbii dhiifama naa godhaa baay'ee. Ufumaa kaameraa kaa'ee kaameraa dagadhe. Dhugaa dubbachuudhaaf kaameraa kaa'ee kaameraa dagadhe. Maaliifi caaltuu waa hedduu na gootee jirti. Akka caaltuu waa hedduu na godhuu qofa osoo hin taane hedduu na miitee jirti ilaalame. Miskiinummaan akkanaatuun funyaaniin osoo nama baatee gaariidha dhugaa dubbachuuf. Abdallaa bira dhatte jaarsummaa ana isinii daalaa jedhee kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo sayyoo argitanii jiraattan an dhugaa dubbachuuf viidiyoo haga dhumaan laallen jalqabuma laalee an ijumaanuu viidiyoo Abdallaan keessa yeroo laaluu waan hin barbaanneef telefoona kiyya kunoo asii fuudhee eessatti akka darbe anatu quba qabachaadha baay'ee aaree dhugaa dubbachuudhaaf kanaa miti maal jette isiinuun tasgabooftee alhamdulillah anuun iyyuu ka isii iyyuu hin galata rabbi alhamdulillah waan baay'ee aareef kabajamtoota hordoftoota keenya garanaan dhiifama isin gaafadha garuu sababummaan Abdallaan isii bira dhaqee jaarsummaa hajjii hiikuuf jaarsummaa as kennadhu jedhuun yoom tola nu oolee yoom tola isii oolee Abdallaa waliin caaltuun sadarkaa kana geettiin anna ajaa'iba dhugaa dubbi nama diina kiyya wajjin caaltuun kaagana akkana godhatti takkuu yaadeen beeku garuu hundaafuu homaa miti kabajamtoota hordoftoota keenya baga gartan isiniin jedha waa hedduun dubbadhu bakka nagaan naa tura warreen aartammoo dhiifama naa godha.